Nagaa faraarri waaqayyoo karaaf kallattii jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota dirree entertainment akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa har'aa kana mudannoo baay'ee laphee nama cabsu tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Mudannoo kana irraa barattu jedhee isiniif qabadhee dhufe keessumaa shamarran keenya biyyaan baa jirtanii. Sagalee kana yookiin immoo viidiyoo kana akka dhaggeeffattan akkasuma immoo obboloota keessaniif sheer akka gootan jaalala waaqayyootiin isinin gaafadha. Obboleettiin keenya kuni Biiftuu jedhamti. Iddoon dhaloota ishee Naqamteedha jedhama. Akkuma nama jireenya ofii koon jijjiira jettee biyya namaa kana yookiin immoo biyyoota Arabaa keessa hojjetaa turte jechuudha. Haa ta'u garuutii abbaa manaa qabdi turte. Abbaa manaa ishee kana biyyatti dhiistee gara biyya Arabaa dhuftee otoo hojjetaa jirtu. Wanti baay'ee nama gaddisiisu tokko ishee mudata jechuudha. Isheenis biyyoota namaa kan keessa hojjettee waaqayyo ishee gargaaree mana akkas bareedu kana ijaarrattee jirti jechuudha. Haa ta'u maleetii yeroo isheen kan hundumaa gootee gara biyya ishee yookiin gara abbaa manaa isheetti galtu abbaa manaa ishee akka carraa ta'e jalaatii dhukkubsate jechuudha. Kanarratti isheenis abbaa manaa ishee kana wallaannachuudhaaf gara mana yaalaa deddeebistus abbaa manaa ishee kuni lubbuudhaan ooluu fi hin dandeenye jechuudha. Addunyaa kanarraatii boqotee jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo mootummaa isaa keessatti isa haa yaadatu. Obboleettii kanaafis jajjabina haa kennu jechuutiin nan jaalladha. Egaatii wanti immoo baay'ee haamlee nama cabsu yookiin immoo baay'ee nama gaddisiisu. Otoo obboleettiin kun biyya namaa keessa jirtu otoo isheen jireenya keenya mana keenya akkasitti horii keenya dhala keenya baree dubartii sana baatee ijoollee dhalfatee har'a yeroo abbaa manaa ishee boqotutti ijoolleen kun mana abbaa keenyaa yookiin immoo qabeenya abbaa keenyaa ni qabu jedhanii ishee irratti gaaffii kaasaa jiru jechuudha. Kun wanta baay'ee laphee nama cabsuudha. Obboleettiin kun waa lama abbaa manaa ishee dhabdee qabeenya Barii guyyaa gaafa sanaa natti uffata yoo yaadadhu arraba koo natti xaxama afaan saaqeen dubbadhu kaan ishee fi natti dhiyaagatu qotu buruqee hireen koo gaafa si godoo goddaatti na ruuqee. Erga ati sagalee kee fageeffattee ola keessatti nu dhiistee marii malee mana baatee waan mannaanis calliste qara laalaatti dhuftaa abdiin kutu yeroo maraa har'a murii humnaata daftee dhuftu wala garraa jedheetan dhalaa barreessaa imimmaan kun irraan qoru kaayyoo koo ganama afaan qubaa kan koo osoo hin jooru jaamureetan abdii dhabaa kanas qabeessa nas burjaajee irraa tuutee nama keessaa hin nageenye quban qabdu haalan keessa jiru jetti obboleettiin kun illee mana kootii abbaa manaa kooti jettee akkasittiin qeeshii miidhagsitee akkasittiin mana ishee ijaartee garuu wanti isheen hin jaanne gaafa ishee mudatu abbaa manaa ishee kun isheedhaaf amananii akkasittiin gaafa gadda baqa gadda haamilee nama buusu gadda keessatti fayyuu hin dandeenye garbachuudha hamma namummaatti badaan natti dhaga'amu kuni waaqayyo obboleettii kanaaf guyyaa irraa kanaan ergaan dabarsuu barbaadu obboloonni keenya warri dhiiraa jechuudha. Piliis rabbiif jedhaatii waaqa sin uumeef jedhaatii haadha sin dhalteef jedhaatii lafa kanarratti waan gaarii gumaachaa darbaa. Baqa umuriin qabnu hin beeknu amma guyyaatti lafa kanarraa boqotu guyyaatti lafa kanarraa har'a umurii qabdan irratti waggaa 10 waggaa 20 30 40 dabalatan hin beektan jechuudha. Hundumti keenya hin beeknu. Ani sa'aatii kana sa'aatiin taasisan wajjin haasa'u kana maal akka nama mudatu kanaafiyyuu hamma naaf danda'ametti wanta gaariidha jedhame wanta boru dhalootaa fi barsiisuudha wanta boru dhalootaaf waan gaarii ta'u. Dhalarree yoo qabaadhe bor dhalli koo suni waan haati keenya hojjettee deemti waan abbaan keenya hojjettee deeme jedhanii wanta nan hojjedhe sanaatiin dhaadatu. Akkasuma immoo dhaloonni dhufanillee waan gaarii hojjedhe lafa kana kaa'ee gaafan deeme ittiin na yaadatu jechuudha. Akkasuma waan xuraawaa waan gadhaa waan fuula rabbiitti fuula waaqayyootiin jalleessu waan fuula dhala namaatti jalleessu hojjedhe gatii kun hunduma isaa akkasuma wanta lafa kanarratti hojjedhe baay'ee deema waan jirutti. Kanaatiif amma
waan kan lafa kanarratti gumaache waan gaarii isaa ta'u waan hamaa isaa ta'u baadheen deema. Waan gootan hundumaayyuu har'a foon keessan itti gammachiisuuf jettanii har'a jireenya keessan itti miidhagsuudhaaf jettanii hin godhiina. Borii yaada. Boru maaltu na mudata? Ani lafa kanarraa har'a moo boriin deema? Moo lafa kanarratti akkasumatti hafee gammachuuma biyya lafaa kanarratti jiraadhaa jedhaati waan gootanitti yaada. Akkasuma shamarran keenya warreen gaa'ela keessa jirtanii waaqayyo sinaa eegu, waaqayyo sinaa gargaaru, waaqayyo dadhabbii keessaniif haa dhaabbatu jechuun jaalladha. Warreen immoo jaalallee hiriyoota akkas akkasii keessa jirtanii of eeggannoofiif godhaa isin. Isin of eeggannoof isin filannoo baay'ee qabdu waan ta'eef of eeggannoofiif godha. Warri gaa'ela keessa jiranii egaa ulfaataadha dhaqxee gaa'ela keessa dhaabbattee kan kooti jettee dhuunfaa keetti waa murteessuun ulfaataadha. Kanaatiif waaqayyo abbaa manaatiif haadha manaa gaafa waliif kennu qaama tokko isaan godhi. Qaama tokko jechuun immoo har'a bara keenya kanatti nuti yaadni keenya gargar faca'ee hundumti keenyaayyuu kopha kophaatti foon keenya gammachiisuuf ariifanna malee jireenyi kan keenya tokko akka ta'udha jechuudha abbaa manaa fi haati manaa ta'anii. Kanaaf obboloota koo isin hiriyyummaa keessa warri jirtanii of eeggannoofiif godhaa. Dafqa keessaniif eeggannoo godhaa. Jireenya keessaniif, laphee keessaniif, sammuu keessaniif of eeggannoo godhaa jechuun hin jaalladha. Gamanumaanii obboleessa boqote kana waaqayyo mootummaa isaa keessatti akka isa yaadatuu fi kadhadhaa fi akkasuma obboleettii keenya kanaafis waaqayyo furmaata tokko akka kaa'uu fi waaqayyo jajjabina akka isheedhaaf ta'u, waaqayyo haamilee akka isheedhaaf ta'u, imimmaan ishee akka qoru, lapheen ishee akka dhagganamu yookiin immoo akka fayyuu fi waaqayyoon kadhadhaa fi isiniin jechuutiin hin jaalladha. Waaqayyo waan akkana namaa oolchu dhugaa dubbachuuf baay'ee in ulfaata, baay'ee nama gaddisiisa. Kanaatiifuyyuu waaqayyo gadda akkasii isinirraa haa qabu jechuun hin jaalladha. Ergaan koo kana fakkaata viidiyoo koo sheer godhaatee obboloota biraan gahaa nagaan tura.